Seenaan kun mucaa xiqqaa Rosaariyoo kee maqaasaa tarree taphattoota gurguddoo kubbaa miilaan argite keessatti barreessuu danda'e. Taphataa dacheen Arjentiinaa addunyaa kubbaa miilaaf gumaachite, amala qabeessa garee faallaan jaallatamu, dandeettii kubbaa miilaa isaatiin garee isaarra darbee qalbii deeggartoota garee faallaa kan hawwatu Seenaa Angel Dimaariyaatiim. Maatii harka qalleessa jireenya guyyaadhaa gara guyyaatti itti ulfaatu keessaa kan dhalate Dimaariyaan dhiibbaa jireenyaa dandamachuun nagaa cilee baasuun maatii isaa gargaaraa kan guddate yoo ta'u, ijoollummaa isaatti dhukkuba isa mudateen doktariin fayyummaa isaa akka eeggatuuf sochii ispoortii gochuu akka qabu maatii isaatti himeem. Maatiin isaas gosa ispoortii kaaraatee fi kubbaa miilaa keessaa filannoo dhiyeessaniif booda Dimaariyaan kubbaa miilaa akka taphatu murtaa'eem. Garuu maatiin isaa kophee inni ittiin kubbaa miilaa taphatu bituu dadhabuun immoo Dimaariyaaf rakkoo biraa qabatee dhufeem. Garuu dhiibbaa hunda dandamachuun umurii isaa torbatti kilaba biyya isaa Rosaariyootti makameem. Rosaariyoon dura gara kubbaa miilaa xiqqaa baddaraa isaaniif taphachaa kan ture Dimaariyaan Rosaariyoon makamuu isaatiin kilabni isaa durii kophee kubbaa miilaa 30 Rosaariyoo irraa argateem. Waggaa 10 keessa adeemsa gaarii fi abdachiisu mul'isuudhaan waggoota 10 booda immoo bara faranjoota 2005 akkaadaamii Rosaariyoo irraa eebbifameem. Bara kana booda ashaaraan Dimaariyaa ardii Awurooppaa irraa ka'e tokko jedhee galeem. Dimaariyaan dandeettii ajaa'ibaa uumaan isaa isa badhaaseen taphattoota sarara fuulduraa qarqara mirgaa ardiin Awurooppaa tasa hin daganne keessatti qalama haqamee hin banneen maqaa isaa barreessee ol kaa'eeraam. Angel Dimaariyaan kilaba warra Los Blancos Real Madrid waliin seenaa hin dagatamne qabaam. Seenichis kana fakkaataam. Dimaariyaan waltajjii kubbaa miilaa guddicha addunyaa keenya waancaa addunyaa irratti biyya isaa Arjentiinaa bakka buufamuuf gaafa filatamu taphataa Real Madrid tureem. Dimaariyaan yeroo gaarii Gaalakootitti hadabarsu malee jijjiirraa Madrid rikkeerdii jijjiirraa taphattoota addunyaa cabsuun Gaaris Beelin Tottenham irraa fudhachuuf taasiseen Dimaariyaan dirree jaallaturraa akka dhibamuuf sababa ta'eeraam. Garuu Dimaariyaan kubbaa miilaas ta'e kilabicha waan jaallatuuf kilabicha komachuu hin barbaanneem. Mucaan isaa reefu dhalattu dhukkubsatee utuu mana yaalaa jirtu Dimaariyaan garichaaf hiriiruun darbii Madridiin goolii galchuun jaalalinni kilabichaaf qabu akkaan guddatu isaa mul'isee jiraam. Tapha Champions League xumuraa bara 2014tti taphataa cimaa jedhamees filameeraam. Haa ta'u malee ga'umsi kun Dimaariyaa gurguramurraa hin oolchine tureem. Gurguramuu Dimaariyaan booda siccitiin jiruu fi wanti haamilee Dimaariyaa miidhe inni guddaan taphatichi biyya isaa Arjentiinaa bakka bu'uun waancaa addunyaa xumuraa Jarman waliin qabuuf miidhama isarra gaheen guutummaatti osoo hin bayyaannatin dhukkuba isaa dhokfachuun jaalala biyya isaaf waraana biyya lamaan gidduutti qawwee fi eeboo malee karaa nagaa gaggeeffamu irratti loltuu ta'ee biyya isaaf dhaabbachuuf qophaa'aa jiraam. Miidhama tapha darbeen isa mudateen bayyaannachuuf qoricha dhukkubbii isa adoochu fudhachuun bakka inni taa'aa jirutti doktariin garee biyyaalessaa Arjentiinaa Daani'el Maartiines xalayyaa Real Madrid irraa Dimaariyaaf ergame qabatee gara isaa dhufuun Madrid tapha xumuraa kana taphachuuf haala gaariirra waan ati hin jirreef akka nuti si dhorkinuuf nu dirqamsiisaa jira jechuun itti dubbateem. Taphatichi gaafa dubbatu akkan kana dhageen karoora kilabichaan hubadhe jedham. Kilabichi Rodrigoos mallatteessifachuuf sadarkaa xumuraarra akka ga'e waanan beekuuf kaayyoo kilabichaa na gurguruu akka ta'een hubadhe jedham. Kan isaan tapharraa na dhawwaa jiraniifis kilabni taphataa miidhama qabu bituu waan hin jirreef maallaqa anarraa argachuuf malee anaaf yaadanii akka hin taane hubadheem. Gara leenjisaa keenyaatti fiigee imimmaan fuula koorra dhangalaasaa tapha kana taphachuu akkan barbaadu itti himeem. Miidhamni koo ammam haa ulfaatu, miidhama kanaan taphachuun koo kanaan booda akkan kubbaa miilaa hin taphanne na godhullee yoo ta'e taphachuuf qophiidha jechuun garuu murtee kennan kabaja yeroo kamittuu yoo na barbaadde taphachuuf qophii akkan ta'e beeki jedheen itti himeem. Sanaan booda harka koo laphee koorra kaawwadheen ba'e jedham. Taphataan kubbaa miilaa kilabootaa fi akka qabeenya daldalaatti ilaalamu eegaluun isaa tureeraam. Kun maaf akka nama jalaa dhokfamu naagaluu hin dandeenye jedha Dimaariyaan. Taphichaan Arjentiinaan gargaarsa Dimaariyaa hin arganneem. Innis gaafa biyyi isaa waltajjii kubbaa miilaa guddaa kanaan Jarmaniin mo'amtu sarara dirreerraa siqee dhaabbatee imimmaaniin guutamee ilaalaa tureem. Garuu abdii fi kaayyoon warraa jabaatee hojjetu galma utuu hin gahin hin hafuum. Dimaariyaan waltajjii biyya isaaf egeree ofii isaatii itti wareeguuf of qopheessee ture irratti turtii waggaa 8 booda biyya isaaf guutummaan wal dorgommicha irratti ga'umsa dinqiin dabalame tapha xumuraan immoo goolii galchuun biyyi isaa akka mataa ishee ol qabattu goota gargaareedhaam.
taphattoonni isa waliin taphatan dandeettii fi amala inni dirree fi dirreen alatti mul'isuun isa jaallatu. Gooliiwwan inni galchus ta'e kubbaan inni mijeessee kennu dandeettii hubannaa sammuu taphattoota sarara ittisaa garee faallaan olidha. Taphattoonni sarara faallaa isaa ta'an tapha isaan isa sodaatu. Gareen isaa of keessaa qabuu fi filannoo kubbaa jifannaa hin tilmaamamneen garee faallaaf mata dhukkubbii ta'a. Qarqaras ta'e gidduudhaa ka'uun gooliiwwan ijaaf qalbii nama hawwatu galcha. Taphataa ofittoos mitiim gammachuu dhuunfaarra gumaacha garee isaaf godhutti gammada. Gaaddidduu taphataa guddicha biyya isaa Lionel Messi jalatti guddachuunsaa taphataa cimaa Arjentiinaa jedhamu isa dhowwus Messiitti aansuun taphataa cimaadha jedhamuun isaatiif wanti nama danqu hin jiru. Kun seenaa Dimaariyaati. Kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa biraan torbee kan walitti deebinu ta'a. Chaanaalii keenya kana subscribe gochuu hin dagatinaa.